Akkam naga jirtanii baga nagaan dhuftan isiniin jedha kana lifuudha. Viidiyoo kana keessatti akkaataa mobile applicationii yookiin applicationii mobilota Android salphatti osoo ogummaa computer programming hin qabaatin hojjechuu dandeenyu kan ittiin barsiisuudha. Kun kutaa jalqabaati. Warri channelii kanaaf haaraa taatan immoo subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Barnoota kana hamma xumuraatti obsaan nafana turaan nafana hordofaa yoo barattan ammoo salphatti mobile applicationii baay'ee midhagaati hojjechuu dandeessan jechuudha. Barnoota kana keessattis projektiiwwan garaagaraa kan Android waliin hojjetaati kan deemnu jechuudha. Projektii baay'ee salphaa ta'e viidiyoo daqiiqaa 10 hin caalle keessatti dha akka wajjin barannu. Barnoota kana barachuudhaaf ammoo wantoonni muraasni isin qabaachuu qabdan koompitara osoo qabaatanii irra hedduu filatamaadha. Koompitara akkasumas immoo intarneetiidha. Koompitaraaf intarneetii yoo qabaattan gahaadha kan lamaan qofaa. Inni biraa immoo yaaliidhaaf kan isin barbaachisu immoo mobaayil Android yoo qabaattan innis baay'ee filatamaadha. Wantoota kanneen sadii erga qabaattan booda salphatti koompitara keenya irratti sooftiweerii homaatu osoo instaal hin godhin salphatti applicationii mobaayilaa hojjechuudhaan play store gubbaa kaa'uu dandeenya jechuudha. Adeemsa hundaatu isin barsiisaa. Kun kutaa jalqabaati. Kutaa jalqabaa kana keessatti immoo wanti isin agarsiisu biraa intarneetii yoo qabaattan web browserii koompitara keenya irra jiru kannaa Chrome ta'uu danda'a, Firefox ta'uu danda'a. Akkuma koompitara keessan gubbaa jiru bantan jechuudha. Erga bannee booda immoo websaayitii tokko irratti galmaa'uu qabna. Websaayitii kun maal jedhama? Kodular jedhama jechuudha. Kodular jennee sarchi goonaa isa jalqaba irratti nu dhufu kanaadha jechuudha. Wanti nu hojjennu martinu cloud irra waan ta'eef intarneetii irrattidha. Koompitara keenya irratti install wanti goonu tokko illee hin jiru jechuudha. Kodular kana banna websaayitii jechuudha. Egaa haala kanaan nuuf banamaa fuulli Kodular inni jalqaba irratti dhufu isa kana fakkaata. Nuti ammoo iddoo create apps iddoo irratti gadi tuuna. Egaa fuulli biraa immoo haala kanaan nuuf banamaa jechuudha. Gaafa baname immoo jalqaba irratti kan nuun dhufu meeqaan salaa godhu iddoo create jettu tanarratti tuuna. Gaafsan immoo login with Google gaafa jennu haala kanaan nu dhufa. Fakkeenyaaf Google kee wajjin connect gochaa jira waan ta'eef awwaas iddoo jettu tanarratti tuqa. Isinis Google Gmail keessa wajjin connect dha yookiin ammoo sign up email makiisaniin sign up gochuu dandeessanii yookiin ammoo akkaawuntii GitHub yoo qabaattan isas gootanii ergas booda fuulli kanaaf fakkaatu nu dhufa. Privacy policy irraa waan ta'eef accept bakka itti sanarratti tuuna gargadi kan argaa jirtu jechuudha. Egaa fuulli jalqabaa kana fakkaata. Let's go. Egaa iddoo kanarratti websaayitii kana gubbaa irrattidha kan projektii garaagaraa create gochuudhaan applicationii hojjennu jechuudha. Projektii create gochuu gaafa barbaanne immoo create project iddoo jettu tanarratti tuuna. Iddoo kanarratti maqaa applicationii yookiin projektii kennaa fi fakkeenyaaf project 1 haa jedhu. Fakkeenyaaf projektii lakkoofsa tokko booda irratti next jenna. Formality asitti guunutu jira wantoota muraasa kanniini. Ammaaf garuu baay'ee hin jiqnu kanneen ammoo booda irratti isiniif amma finish haa jennu. Finish gaafa jennu haala kanaan projektiin keenya create nuuf ta'a jechaadha. Projektiin nuti hojjennu applicationii barbaanne kamiyyuu haa ta'u projektii isaa haala kanaan create goonaa jechuudha. Egaa gaafa argitan kana haala kanaan nuuf banama projektiin keenya gaafa create ta'e. Egaa iddoo kanarratti mobile argina. Screen mobileaati kan jiru. Iddoo kanarratti ammoo interface wantoota garaagaraa kan
nuti boodarratti ittiin hojjannudha kan jiru jechuudha. Egaa isa kaniin jechaadha. Iddoo kanarratti wantoota garagaraa jiran property isaa minimize maximize gochuudhaan wantoota garagaraa sirreessuu dandeenya jechaadha. Kun aappii nuti irratti hojjannu jechaadha. Barbaannu immoo asitti immoo moobaayila biraa fayyadamuu dandeenya. Haala kanaan gosa moobaayilaa jiruudhaan saayizii garagaraatiin jiree ilaaluu dandeenya jechuudha. Walumaa galatti aappiin keenya moobaayila saayizii garagaraatti maal akka fakkaatu salphatti ilaallee hubachuu dandeenya jechuudha. Inni as jiru kun wantoota garagaraatu jira. Fakkeenyaaf layout jira, shapeewwan garagaraa hojjechuuf kan nu gargaaru jira, card view jira. Inni biraa immoo garaan gadi gaafa bu'uunu storage keessa gaafa dhumnu kanneen akka TinyDBs kan jiru jira, TinyWebDB, SQLite kan jiru jira jechuun database keenyaaf wal quunnamsiisuu gaafa barbaanne aappii keenya isa kan jechaadha. Aappii keenya jalqabaa haala kanaan create goona, project keenya haala kanaan create goona jechaadha. Inni fuulli jalqabaa argamu kun screen 1 jedhama. Screen 1 kan irratti asii argattan title jira. Egaa title kana jijjiiruu dandeenya. Fakkeenyaaf kan jijjiirru screen 1 property kan jedhu kana jalatti arganna. Isas kun fakkeenyaaf title kan jedhutu jira, gara gadii kana bu'uun screen 1 jedha. Nuti immoo maqaa barbaade kennuuf dandeenya. Fakkeenyaaf man project haa jedhu, project yookiin pro jedhee pro 1 haa jedhu. Pro 1 erga jedhee booda intarii gaafa tuqee taayitiliin keenya kun asitti nuuf jijjiirama jechaadha. Kun amma taayitilii kana immoo dhoksuu gaafa barbaanne asitti taayitil visible kan jedhu hide nuuf goona. Gaafa isiitii goone ni dhokataa jechaadha. Gaafa mul'isuu barbaanne immoo isii kana haala kanaan itti gochuudhaan mul'isuu dandeenya jechaadha. Inni biraa immoo status bar jedhama. Inni gubbaa kun isa immoo mul'isuuf dhoksuu gaafa barbaanne haala kanaan dhufna. Status bar jechuun kanneen iddoo wifi faatiin networking mobile keenya itti mul'atu jechaadha. Status bar jedhama iddoo sun. Gaafa mul'isuu barbaanne shaawuu jenna jechaadha. Tuqaaleen sadiin tun asitti argamtu immoo option menu jedhamti. Isii immoo iddoo kan tuquudhaan mul'isuu fi dhoksuu dandeenya jechaadha. Yoo mul'isne haala kanaan mul'atti. Yoo dhoksuu barbaanne haala saniin dhoksinaa jechuudha. Egaa viidiyoo kutaa jalqabaa kana keessatti wanti wajjin laallee Kodular akkaawuntii haala ittiin uumannu laallee jira. Haala ittiin akka projektii haaraa create goonu laallee jira jechuudha. Kutaa lammaffaa keessatti ammoo mata duree biraatiin qabadhee dhufa. Viidiyoo kana ammoo baay'ee oliif share godhaa. Aappota garagaraa ni hojjanna jechaadha. Kutaalee itti aanu keessatti projektii tokko qabnee haga xumuraatti kan deemnu waan ta'eef kun akka seensaati waan ta'eef kutaa lammaffaa keessatti bal'inaan dhimma kanarratti wajjin kan ilaallu ta'a jechuudha. Ana immoo aliifuudha chaanalii kanaaf haaraa walitti subscribe godhi. Har'aaf xumuree jira. Nagaatti.